warroonni akka namoonni prank isinii ta'an barbaadda yoo jiraatan hiriyaa fira maatii olla abbaa haadha obboleessa haadha mana abbaa mana eenyumayyuu ta'uu danda'a. Garuu nuti kan hojjennu wantoota safuu isaa eeggatee aadaa kan hin diigne akkasuma bashannansiisaa kan barsiisu qofa kan hojjennu. Prank yeroo baay'ee beekamu nu biratti prank irratti arrabsamuunis ni jira garuu nuti hin arrabsinu. Arrabsamuunis ni jira arrabsamnes namni sun illee hin beekne waan ta'eef kan keessummeessu ta'a jechuudha. So namoota akkasii yoo qabaattan ta'e bilbilaan nu biraan ga'uu dandeessu. Egaa ammas nama tokko bira bilbilaa jirra. Nama kanas hello. Akkam nagaa? Jira. Egaa Ramadan miti ati? Ramadan, okay. Ramadan odeeffannoon gama keetiin nu ga'aa jiru baay'ee waan gammachiisaa miti. Maalirra jirta? Maal hojjechaa jirta? Magaalaa keessan keessatti maaltu adeemamaa jira? Odeeffannoon maal? Yeroo ammaa kana keessatti yeroo dhibee koronaatiif namoonni akka walitti hin qabamne dhooggamu kana keessatti isin qeerroo maalii jettanii magaalaa keessatti walitti qabamtanii humna addaa humna mootummaan hin beekne akka ijaaraa jirtanii kan nu ga'e. Ati Ramadan faanoti? Dogongoraa miti kan naga'e ani hojjetaa biiroo dhimma nageenyaati. Xalayaan kun kan naga'e hoogganaa kiyyarraa hime hoogganaan kiyya waan san jedhan yoo qabaate isaan dubbisime waan kanarraa garuu osoo beeknanii bareeda dhimmi akkana ganda keessa yeroo ammaa kanatti qaamni nageenyaa bibittinnaa'ee jira. Mee maraafuu isaan waan siin jedhan ergaa yoo sii qabaate isaan dubbisiti walitti deebina. Halo akkam? Ati Ramadani, dargaggoo Ramadan? Ani Ramadan. Hayyee magaala Shaashamannee keessatti maaltu raawwatamaa jira? Ammaan beeka, kana turre hospitaala jiraayu. Lakki amma hospitaala, okay, qeerroo dhahame yaalchisuu deemtanii? Qeerroo rasaasa mootummaatiin dhawame akkama ati isaanii mana yaalaa fidde? Lakki haa hin kolfitaayyuu. Ramadan amma akkamitti fakkaate? Laali amma nuti hojii mootummaa hojjennus beektaa lammii tokko dargaggoo keenya karaa badaa irra karaa hin taane irra deemaa jiru odoo gorfannee deebisuu dandeenyu lamaaniif dabarsinee diinatti wal kenninaa waan jedhamuuf si dubbifne. Maaliif dargaggoo keenya karaa nagaatiin dubbifannee osoo jaarsummaadhaan deeffatuu dandeenyu gorsaatiin sirrooftani maaliif dabarsinee wal kennina jechuufi. Lakki amma dhiisi sirra gahamee jira. Basaastonni keenya naannoo kee ollaa kee bakka ati ooltu bakka ati nyaattu bakka ati dhugdu bakka ati bultu guutuu si basaasu. Saatii irraa nu qaqqabama wanti akka mana yaalaa jirtus hin beekna. Dhimma ati deemteefis hin beekna. Dajana dubbisime. Dajana dubbisi. Maraafuu isin dhimma kanarraa of eegaa. Ramadan. Akkam nagaa abbaa hojjeta. Sodaatteemi. Abshir. Maraafuu Eid Mubarak bagattiin si ga'e Eidni akkam ture Ramadaan akkam ture fayyitee bagara bisi fayyisee. Amiin. Maraafuu bilbila kee kana hiriyaa kee tokkotu hiriyaa nuti beektu biyya alaa irraa biyya Ameerikaa irraa bilbila kee kana nuu kennee nuti YouTube dalaynaa YouTube irratti entertainmentii hojii bashannansiisaa kan hojjannaa. Kembon Entertainment jettee YouTube irratti sagaleen kee waraabamaa jira. So mucaan hiriyaa keetiitu achirraa bilbila kana nuu kennee prank godhaanii hiriyaa kiyya baay'ee jaaladhuuni bagattiin si ga'e naa jedhaan jedheera. Hangana xiqqoo si rifachiisnee bagattiin si ga'e jechumaa fi Eid Mubarak siif maatii kee ollaa kee hundaanu. Kanaafuu Mubarak Jibril. Halo Mubarak. Halo. Ramadan faan hunda geetta. Qeerroo hin leenjisini amma yakka irra jirtaa jiru. Amma atis rakkoo biraa fidaa jirta. Humna addaa ijaaraa jirta dhageenye. Gocha dubdi kee waan ta'eef sagaleen kee waraabamaa jira yoo YouTube irratti darbe. Himufattuu miti.
Ayyee galatoomii Keemboon Entertainment jedhiitii hojii keetis kan biraatis namoota biraa wajjin bashannana goone turtii goone nu daawwadhu galatoomii Ramadan. Ayyee. Subscribe gochuun irraanfatiin hiriyoota keetiifis share goota. Ayyee bro jabaadhu. Keemboon Entertainment qubeen single idha hundumtuu. Ayyee guyyaa gaarii. Ashama akkam jirtanii kuni Keemboon Entertainment kan isin dhiyaatu qophii prank keenyadha. Nama prank gochuu barbaadan yoo jiraate bilbila isaa argachuu dandeessu. Amma nama tokko bira bilbilaa jirra. Haashim jedhama. Dhiifama afaan Amaariffaatiin ittiin waliin dubbadha. Hello. Abid. እንዴት ነው? ሰላም ነው? ወንድሜ እንዴት ነህ? ቦቴ ያለህ ሰው ነህ እንደ ስልክህን ከልጅ ተቀብዬ ነው ከሆነ ሰው ተቀብዬ ነው። ቦቴ ያለህ ነው ስልክህን ደላላ ነው የሰጠኝ። እሺ እንትን የሆነ ስራ ነበረ ታውቃለህ። ደግሞ እንኳን አደረሰህ መልካም ኢድ ብዬሃለሁ። እሺ እና ስሜ ማን ነው? ሃሺም። እሺ አዎ ሃሺሜ እንደዛ ነው ያለኝ። አዎ እንትን ስራ ነበረ እኔ ጋር ስራ ነበረ እኔ ጋር ምን ሰራው ስራ ነበረ እና ፈልጌ ነበር ያንተን ቦቴ ፈልገንህ ነበረ ለስራ ትችላለህ? የት ነው ስራ? ስራው እዚህ ነው። እንትን ምን መሰለህ እኔ ሆቴሎች አሉኝና ለጊዜው አሁን ሆቴሌን ሽንት ቤት እንድትመጥልኝ ነው የምፈልገው። እኮ ሽንት ቤት እንዲም ቦቴ አይደለ አንተ ሽንት ቤት እንድትመጥልኝ ነው የምፈልገው። አይመጥማ የውሃ ቦቴ ነው እኮ። ቦቴ ነው እኮ ሰምቻለሁ እኮ ቦቴ አይደለ አንተ ነግሮኛል እኮ ደላላው በደንብ አድርጎ ነግሮኛል። ስሜን ሁላ እኮ ነግሮኝ ነበር ረሳሁት እንጂ። ምንድነው እንደፈለከው? እኔ አሁን ያንተን ቦቴ አለህ ብለሃል። ያንተን ቦቴ ሽንት ቤቱ ተበላሸ ታውቃለህ። አሁን ውስጥ ራሱ ቆሻሻ ምናምን ደርቋል ታውቃለህ። ሰዎች ደግሞ ፌስታል ምናምን ይጥሉበታል። እባክህ አሁን ጥሩ ስራ ነው ማሰራ ክፍያም እንደፈለክ ከፍለሃለሁ። ብዙ ሆቴሎችም አሉ የጓደኞቼ ሆቴል አሉ። ምንም ችግር የለም አብረን እንሰራለን። ሄሎ bilbileen irratti cufee jira. Deebifnee bilbilee amma prankiin kun sirriitti hojjetamee jira. Deebifnee itti bilbilee prankii akka ta'e itti himnee nagaatti dhaama. Hello Ashime. እንዴ ሆቴሉ አሁን እኮ ምግብ ቤት አይደለም አልጋ ቤት ነው። ምን የሚጠቀሙ ሴትና ወንድ እኮ ናቸው። ፈሳሽ ብቻ ነው። ፈሳሽ ነው የምትሰራው አይደል አንተ? ወይኔ የውሃ ነው እንዴ? ውሃ ነው እንዴ የምታቀርበው? ውሃ ነው የምታቀርበው? ወይኔ አሽሜ በጣም አላወቅንም። ኢድ ሙባረክ ብለናል። ስልክህን ሰውን የሰጠን ፕራንክ ተደርገሃል። ሃሺም ጀማል